السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في كبجمتوتا كينا ورون يوتيوب مدام شون بجلت ترجمتان وندكي سنة كم نجا جرتو فياكي سنة نجا كورا قالت ربي أكم جرتو نجا جرتو سنين جدا يوتيوب كي شير لايك سبسكرايب كودا سبسكرايب نا كودا شير كودا لايك كودا سنين جدا وانتو مساتون دقتنا كماتي كيانتان اللي ماتي كياتا أنا ججبيسا أكسم مورون يوتيوبين بنان اللي يوتيوبي بنادا وري بناتشي بربادني بنتاني تومو صداتاني براتيتاني اللي ججبادا مالي فوجتانا ما فكينا في يوتيوبي يجون لازم أجرتي يعني كرشي كفافو سونتاني يو بقى سموك اللي سيبوهارسا بقى كيسو مكيت يوسي بشنن سيسا almost YouTube jechuun bakka baay'ee ana mod YouTube bane keski bakka dasina jedha nag gamachuu guddaa qaba maaliif jenneeyu yaani bakka keessa nama hin gammada siifuyuu gammachuu jechuudha drama tokko hojjatte drama sunu boqonnaa sammuu keetti waan ta'eef jechuudha onnaa oroon channel bananillee channel keessan banadha itti fayyadamaa isiniin jedha hundi keessanuyyuu asumaan immoo ramaatiin taani maatiin ta'a like naa godha subscribe naa godha أنا مسموك يا قوة إيه باتي دفارة بسنين بيت أمالي جتود برانكي باتي دفارة دراما موبي بقى وارد أدى جتود درام د موبي تركي لالتاني متي أما كتوبيا لما كما دام شون بيت لالتانيشي السنين جدا ججبات أوروموتيا نججبيسا ولا ججبيسونو والمالي مالك أمنا موني اللي بالك أبانو والمالي مالك أمنا مدراكي سنة ججبيسا subscribe da goda like goda share goda sinin jida na kam kasinin jida me akam jirtu sinin duftonni kenna nuti naga jirra galata rabbi waan jireenyi biyya namaata namale orri biyya namaa keessa jirtan illee rabbiin nagaan biyya keessanitti sana galchu rabbi sana qarqaaru sinin jida waaqayyo waliif kadhanna du'aayi waliif goona sinin jida jolle wanti yaa sorry جولي واتي كان سنين جدة كنا في ججبات أو ربية كيس جرتنيس أو ربية نما كيس جرتنيسي يا بية صور جرتني بيو في كيس جراني أو ربية نما كيس جرمو دكون الفاتة وما توميتي كاتو الفاتو سجرا كاتو الفاندس جرا يا بية كن تربنا عقل جنون دكينا يو بية نما كنا كيس بية كينا تجتشود توبيات نجانو عقل جو وندك يسنو يجودا أن توبيان جرون قالد أجتنا نما توبيان جرو باقي قالد أياو بيتيه كيسة تقالو باقي هوا قالي دي بيه يوتنا قالي دي بيه جتودا نانو جاء لما دورا جرو توبيان قافتنا أياو جرو توبيا ياو بيه توبيا قفا بيجا سونتاني بيوم هندرتي بيه رابدو تتلي وانتو كتوكو باقي وديدا namoonni beetan jirtu garuu maaliif biyya raashiyaa moo maal jedhamtu lola qaba jedhanii odeessanii batala Itoophiyaa keessatti jireenyi baay'ee oddatti baay'ee tokko zayitiin birrii kuma seenoo siniin jedhu maan beetanii zayitii birrii kuma tokkoon bite ana maaduu galisa galee xiqqoo ture zayitii birrii kuma tokkoon bite bakka wannumti bitan hunduu wuddiidha jireenyi baay'ee qaalii taate kenoo kanuma qaxxalee biyya namaatti deebi'ee warrimmoo mana ijaarrannes mana ijaarradha kiraan biyyatti baay'ee qaaliidha fakkeenyaaf amma kiraa takkitti kan qalamiin qabne bakka injiraamire kan qalamiin qabne mana jechuu ka bakka hin bareenne nafaane bakka bara qarshii 1,500 2,000 akkasitti naannoo magaalaa Itoophiyaa keessatti jechuudha naannoo Asallaa naannoo Adaamaa naannoo Addis Ababa በቃ ክራ ሙሉ ቀውጥ ተይራ እና በቃ ወር መነን ቀብነስ መነ እጃረዳ ወር ሞ መነ ቀብደ መነ ክራይ ወር ቀብደ ስላከተና ኮራተኒ ጅራተኒ ማሪፍ መነ ክራይን ባኤ ውዲዳ እስኒን ጀዳ ጀባዳ መነ ከሰን እጃረዳ ወር መነ ነማ ከሰ ጅርተኒ ወር ሞ መነ እጃረተኒ መኖራ ከሰ ጅራተኒ ጃርተኒ ክራ ኢጃራ አኒ ላጂ ለማከታት ወንተ ባኤ አርገድ ፈመታንኪያ ጅሩን ሁዲዳ bakka baay'ee ulfaata jireenyi biyya keessa jechuudha wanni bitan huddiidha bakka
makiinas yoo naannoo tayyaatirraa hanga naannoo Addis Ababaa yaabbatte qarshii 400 600 warri makiinaa hin qabnes makiinaa bitadhaa isiniin jedha. Anama fakkeenyaaf makiinaa hin qabu amma makiinaa bitachuu barbaada. Maaliif bakka tokko yoo deemu bakka guyyaa takkatti qarshii 800 600 baasa. Kanumarra makiinaa tiyya bitadhee gaazii itti guuttadhee ofii kiyyaa yoo makiinaa tiyyaan deeme basaafara bakka itti kaffaluun qabu. Akkas isiniin jedha. Ana amma akka makiinaa isiniin qalladee hoo bitattanis rabbi isin haa godhu inshaallah. Garuu mana kiraan baay'ee waddadee jira. Jireenyi biraas baay'ee waddadee jira. Garuu jireenyi biraas waddadu mana wanta nyaatanii mana yoo qabaattani wanta nyaattan wanti dhuydani baay'een ulfaatu. At least jechuudha wanta nyaattan wanti dhuydan baay'ee wanti ulfaatu tokko hin jiru. Garuu irra caan mana qabaachuudha. Inna warri mana hin qabne mana jaarradha. Ana amma fakkeenyaaf mana hin qabu mana jaarrachuu yaala. Maaliif galee baay'ee tokko jireenyi biyyaatuun ilaa mataa kiyya jechuudha expire si jedhamu isaanii beekanii miti expire na gootee asitti na deebiste mana jaarrachuu fi mana sabrattuu kiraayii ijaaruu fi kiraayii yaa'u baay'ee si barbaachisa. Inna yaa manni kiraa baay'ee ulfaata. Arra yoo manni kiraa tokko keessa galte homa bakka manni sunuyyuu nafa'uu hin bareedu bakka sanuyyuu birrii 1,000 2,000 3,000 jedhanii sanumaayyuu ji'arraa sitti dabalanii yoo ati immoo bakka qarshii sanii qabaatteen kafaleef ne wucii siin jedha warri mana kiraayi. Maal godhuu danda'amaa jireenyi biyyaa baay'ee ulfaata. Garuu biyyi keenyallee guddataa jirti. Najabat isinin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe godhuu hin dagatina. Isin jaaladha.